وجولة ما كمان هذا سبب جري وانا كباتي مدامي منافط في وانا مالك فولد لك تنكن باودري مدامي منافط أريني كلا رغورا أولو إذن عندهم بمال كوانم من تكورا كناف يوانا بر يولي لبستيكي مدامي لفترة قلت تو أرجعني أجنّا قرطها ليه هلا كذا سو بدأ كاميرا سو بدأ أولياستي إيش من برا قويتها كناف كالدي لا فارانتينا بكا مودي نفاننا رام مدينة نوني واوي يرو تكدبتو دندا يرو لما دبتو دندا يرو سدي دبتو دندا سينيغالي توكو دبتون مالي جدن هيم مالي لما دبتون غدوم ما دما مال جدن يرو تكنمني وا اجندا ونا مغدتي اوكي ميبي سونو ريمتي اوكي كارو ددبي اني واي نما توكو سانو دبرتي دمو مسكينه قلبين دبرتي تكمتو چاب سينيغالي انا فلتر يو تاتي نو بيدا باجرا سينيغالي عرفت osoo ganama namni wallahi namni miidiyaa kana osoo ganama argite bar qursi sin barbaachisu hoqqi osoo si godhu olta iyyaandandi ana dabalatee isin dabalatee warra tiktokii fayyadamu kana guutuu jecha isin galee kanaaf ka warra maaliif filtarii fayyadamti jenne malee nu fuula maa gurraachatti jenne jettaniifillee atti waashu atti qadadu atillee miidiyaa fayyadamaa jirta atillee viidiyoo waraabda atillee filtarii fayyadamta anillee fayyadam anna rajjaal alheen namni na laallatu illee jiru abbaa ijoollee lamaati garuu ittakkamaalloo basisuun bihoon sigalee yoo marallee akka faaxotaa kana bush hingoone illee basisuun bihoon tinnish xiqqoo as bira kana kan nuuroo guddinnatiin xiqqoo fuula maadiyaatiin nubbaasu kana simmeetiif maadiyaatiin nubba ijoom simmeetiin qabnu nu warra jaartii qabu warra jaarsa qabu warra xiqqoo jaarsaaf jaartiin qabne kana maadiyaatiin maaliin buguriin kun as daggara malee yoo xiqqoo ruuzaa fi simmeetiin kun overlap itti faranjiin itti ol ba'u xiqqoo fuuli kun tak gara malee nuwaan akkasiin qabnu garuu xiqqoo illee taanaan garuu hababa nuuroo guddinnatii irra ka'e kennallee fuulli tabalaashaama. Sigalee guutuun nutsuu miti. Sababa simmeetiitiif miti malee sababa nuuroo guddinatiitiif የኛም ትንሽ ጠባሳ አለው። ትንሽም ቢሆን ሸፍነን ፊልተር እንጠቀማለን። ፊልተር በስስም ቢሆን ማለት ነው። ከናፍ ዶክተር አስማን ሰበብኒ አርደመነ ከነ ላይቭ ሲን በርባቺሴፍልlee warroonni xiqqoo fuula keessa manaamina filtarii rabbi haa balleessu lafarraa garuu fuula keessan xiqqoo warra rakkoo qabdan Dr. Ifnaan Herbal Campaign Minaamination irraa walitti fuulaa isinii bareechuu minaamina ka jedhu ka dabbaallee xiqqoo saabbisinii godhu akka ija namaatitti tolu jecha maaliif dhiirri buddeena guddaa irra dabbaa guddaa filata dhugaa dubbatuuf jecha it is reality kun dhugaa jirudha namni gurraachatti diimatti maali faa'ee bintil haraami tanatu asirraa ajandaa wal godhata malee nu warri dhiiraa ka xuru ka dabbaa ka alle perfect 100% everything is good really የሚፈለገው ሼፑ ነው እዚህ ገለ ከናፍ መልኪ ቆፈረቲ ፎከሲንግ ጎዲና ገኒ ራሞን ውባ ወላሂ ገኒ ምስኪን ኦሮሞን ቀራ ጭቡ ሂንበደዱ ኦሮሞን ነመ ጭቡሌ ቤኩ ሚቲ ነመ ረቢንሌ ሶዳቱ ሚቲ ነመ ወሊሌ ረህመተ ጉዱ ህዝቡል ሙጅሪም ዱገመ ሰኒት ባል ኡመተ ሙጅሪም እዚህ ገለ ከናፍ ኡመኒ ኩኒ ኡመተ ወሊ ረህመተን ቀምነ ሃተ ኡመሌ ገሩ ሙጨቲ ተነረቲን በዳል አነሙ ዱገመ ሰኒት akka isiin nama killilee Dubaay keessa jiraattu tokkootitti jihaada barbaachisa taanaan ganni waliin jihaada baana malee waliin dhiisu. Isin galee nama isii tuqa irratti wanti barbaachisoo jiraate lubbuu teennan kennina malee nuti nama Dubaay barsineen kenninu. Kana ammoo asumatti hubadhaa. Keessattuu biyya biraa irraa malee nama ajandaa godhatanii malee biyya keenya keessa ta'anii killilii tokko keessa teennee walirra duulla taanaan wayi nama biyya kana keessa jiru bakka inni rafutti suuraa isaa kaasisiifannee maasrajjaa gahaa qabannee ajandaa wal godhanna malee tokko du'ee tokkon taa'u. Mee Dr. Ifnaan Herbal Campaign illee eerfoonii kana godhaa akka sagaleen qulqullinaan dhufuuf waa'ee ajandaa kanaa wal qabatee maal jettanii asirra yaadni isin qabdan maal inni gorsi isin qabdan illee. Duraan dursee hordoftoonni miidiyaa Nasrii Anulee bakka guddaatti siin jira. Ittaan sudhaan akka ogeessa fayyaa yookiin ogeessa aadaa tokkotti jechuudha. Namni kamuu jechuudha
isaaf qaaliidha lubbuu isaatiif qaaliidha isaaf bareeda bareenni jalqaba ofirraa ka'a nama dinqisiifachuu osoo hin taane of dinqisiifatta eenyu yoo ta'e kan ija hin qabnellee kan gurra hin qabnellee ati gurra hin qabatte malee ija qabatte malee inni isaaf gooldiidha nambar waanidha akka isaa jechuu jechuudha. Tufuuf. Okay. Kabiraa deemuu kan sagalee kan dhagahamti? Sirriitti dhagahama. Kabiraa kan chilaafeen immoo dhugaa dubbachuudhaaf warroonni gannii qeeqan wallaahi gannii gahuudhaa miti jechuudha. Adeemsi shamarraa miti jechuudha. Dhiirri si'a sunniin jechuudha. Wallaahi osoo gannii Noosisiituun gaadha. No, ganniin tun bari qaamaan arge bari kaleessa gannii osoo sirriitti garagaltee jechuudha. Wallaahi jala deessisan. Sabbi gootee zara. No, she's very fat jechuun wanna barbaadamti. Shamarri akkasii wanna gaardiidhaaf barbaadamti bakka. Tafallaagiin haa bakka. Si jedhee haga siin furdattoonni waliin fuuldura osoo hin taane dheerinni hojjaan dhugaa akkasumas gannii lafarratti gabaabduu fakkaatti fungee fakkaatti din qaama argise she's so beautiful black beautiful she's so Nuu taatee jirti. really Bakka irreessatti wal argitanii. wal arginee wal ammannee waliin oolle dandasaa oolle alaabaa taate daansiidhaan nabee waa hedduu nabee I don't care garuu Afrikaa daansii garuu maan hin dandasin haara galeessa. ijoollee dubartii irraa nu gora ijoollee shamarran misi sheeriitu gosu osoo ganna seenattee intal haala gateetteen wallaahi gadi dhaaba namni hodhamee jedhe duru hodhama what's wrong maaliif araaramtee hojii jinnamaan jedhanii nama jaarsummaa dubbatan bar viidiyoodhaaf dura mutu ganaa otoo mana fincaanii bakka bananii irra taa'anii yeroo otoo mana fincaanii Wallaahi otoo argitee waraabaa Oromoo. Wallaahi. sii mana fincaanii taa'ee rofaa eeggatu they are very stupid people wallaahi uummata kana waliin bakka tokko ooluun nu saalfachiisee jira dhugaa sin timna. Sojalaan nama waraabde baay'ee dhugaadha isiniif teekinooloojiin guddate jennaaniin isin immoo safuun keessan itti dabalaa deemee kan duraa caalaa jechuudha. Oromoon dur waa saalfataa waan waraabne addaan baafataa amma gadi baanaanii walaa maamada walaa faate sagaleen kun wanna dhufe kunniin jechuudha. Nu tokko ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaa dhalachuun kun sagalee isin godhu. Garuu kan sagalee isin godhu asasabii keeti yaada keeti. Yeroo hundaa yaadni kan kee waan nama waraabde akkamitti itoo guddifatti ta'u si guddatumaan guddaan si ta'a. Afaan sikkaa ubarsiin gurshu ka buddeen sii ta'u haasaa keeti. Haasuun jechuun sadaqaadha. Nama biratti nama waraabdeef hin jaalatamtu. Nama waraabdeef teessoo galteettiif nama hin jibbamu. Sagaleen hin jiru dhaaraan. Sagaleen hin jiru qoy. Sagaleen. Ana biratti hin dhaga'ama. Ka milkiiti immoo kiyyatu hin dhaga'amu. Namni adda kanaan gadi hidhataa jiru. Sagalee. Amma hin jira. Godhadhu eerfoonii. Jira monjuu sagaleen kii. Ookino. Okay. Aunis. Amma haase kuntaala tokko guutuu amma shibduuba deemamu akkamiin godhaan. Miira keessa galche. Yaa. So gabaabumatti maal isin jechuu barbaade black is gold. Sii galee. Too much gold. Afrikaan ikkoo bilaakummaadhaan beekama. Radiyallahu anhu Bilaal Habashaa. Nama gurraacha bar kana zaana jalqaba yeetiin kaaba gidirratti baasa. You are very stupid man. Maal jetteetiin ganni qeexa. Namoonni akka sunniin namoota sammuu isaanii keessa gurraachaa, yaadni isaa gurraachaa, hattuu, kijibduu, ijoollee meeqan argine dhiira jala ciifteetiin yoo tana ganni qeequudhaaf deemti. No. Isi self confidence qabdi bar. Dhaabbanni siituu sigaa abbaate kabiraatii miti hojii as deemtu. Wallaahi ganni akkasitti waan irratti hin bareeddu TikTok irratti. Lafarratti irra bareeddi. Oduu argite jechuudha. Haga siin geettu osoo argite. Wallaahi sakurtii barbaadamte osoo danda'ame bakka hin jiraa miti osoo qajeeltee dhiirano. Ha siin jette karaarraa jalaa gol. Kakkanaan kijibdu dhalbaatu marti. Bifa namaatiin nama hin qeeqina. Tokkoffaa maasetaa namni bifa namaatiin nama qeequ. Boru akka taatu hin beektu guyyaa keessa harki sirraa cituu danda'a. Ijji si baduu dandeessi. Nama ija qabne dhaluu dandeetta. Miskiina qumaata dhaluu dandeetta. Ka gurra qabne kan dhageen dhaluu dandeessa. Yookiin sirra gahuu danda'a. Carrammaan kuniyyuu Oromoon bar durii safuu beetti waan itti kolfani addaan baaftee beetti. Yaa Rabbi safuudhaan namni waa haasa. Isin garuu safuun beettan. Wallaahi qalbii milkii. Warabbal kaaba. Dhuguma amma namni mucattii tana ajandaa godhatee waa'ee bifa isii raasa'u. Boru ilmoo hin dhala jedhee yaada. Ani bar intala takkan argee irratti hojjedhe bar qaamaan beekutu isii jaarsummaa fa'aa. Osoo ijoollee imaaraatti keessatti beeku taate qasama bilaa osoo jaan argeenudha. Jedha argeenu qabanii Itoophiyaa naa galchanii. Nama masalee.
namni akkamitti haga miti an ammarra guyyaa jala deemee warra fooloo duraan hin deebisee guutuu maaliif dura nama na fakkaatee fooloo isaanii deebise warra guyyaa kana guutuu suuraa isii ajalla godhata iyyaannaan isaanii fooloo irraa qabtaa tura maaliif namoota qashimii hoolaa akkanaa kana miidiyaa kee jala akka isaan turan illee kalees nama na fakkaatanii nama waa yaadu wayii na fakkaatanii fooloo isaanii deebise malee jazbaa akkanaa kana osoo see dura iyyuu fooloon deebisuu bitura sii galee kanaaf saalaxxu amma shiganii Naajeeriyaa adeemtu moo Keeniyaa adeemtu itti namni eessa adeemtu ishee eega Oromoon namni akka kiyya xiqqoo diimatuuf nasri kun araba ta'e nuyyuu diqaalaa jechuudha bar isin Naajeeriyaa deemuu qabdi oh my god isin amma gurra jettee Naajeeriyaa yoo taate Oromoon sirrii hin qabne Oromoon sirrii ummata kana wallaahi hojii wajjin saalfan ta'otu tagadhaa moodesii godhachuun beenne maratu gadi ba'ee wallaahi billaahi wanna ganni qeeqa wallaahi isboonjii wiqaan miicanii kana kukkutteetiin paantii keessa buurtee deemti paantiin godhattu dhugaa yaa wallaahi inna ganaaf innee miidiyaa kanarratti warroon dammoo biyya biraa dhaamsiin dhaamu ganniin yoo rakkinallee qabaatte yoo badhalee qabaatte inyaan baqaataallee isiidhaan geeni yaa dhaamsa biraa immoo leelaa dammoo maalatu no dhaamsa biraa namoonni biyya kana dhufteetiin ganni urga Dubaay dhufte maal jettan namni kamuu hin qormaatamaa hin mokkoram you have to stop there ishee qofaa miti nullee qormaata keessa dabarree as geeni Dubaay biyya jaalalaati biyya addaati garuu Dubaayin ganni sababeeffatanii Dubaayin tuqina okay Dubaay jakeenna biyya keessa jiru Dr. Qorichi diiminaa jira maali Qorichi diiminaa jira diiminoo barbaadde achirraa kuti fuula laxxaf warroonni kaleessa irreecha dhaqan milkishaa waan irreecha dhaqe garuu warri kaleessa irreecha dhaqanii obboleettiin teenya takka kiyyaa jedhamti Abu Dhabii jiraatti iPhone 13 Pro Max bifa maalinni silver color የሆነ ስልክ bilbila kalarii silverii bakka irreechaatitti gattee galti achi madarakii gubbaa turte achi gatattee waan galteef please namni bilbila sana argitan obboleettii teenya tanaaf akka deebistaniif kabajaa isin gaafadha wallahi an milkii dhugama rabbi sitti ma irreecha dhan garuu kaleessa kakadhe sagaleen kee fagoo jira eerfoonii kan laagate kan na fakkaatu orfamii irraa baasii ka bilbilaatti fakkaate yoo san ta'e hin beeku maal akka ta'e ayya takkitti qofa ayya obboleewwan kiyya guyyaa kaleessaa bakka irreechaa warri turtanii obboleettiin teenya takka kiyyaa jedhamti Abu Dhabii jiraatti intala Oromooti irreeffatuudhaaf akkuma nama kamiituu dhuftee bilbila iPhone 13 Pro Max silver color iddoo naannoo madarakii sanitti bilbila gattee turte. Bilbilichi ammoo bilbila osoo hin taane faayila guddaa dookumentiilee gurguddaa of keessaa qabdi. Nama dhuunfaa kolleejjii baratuudha. Wallaahi onlaayiniin kan barumsa isaan hordofti. Dhugama sitti hima. Baay'ee rifattee baay'ee itti dhagame aniyyuu asii ka'ee kiiloolee deemee achitti waliin turre sii galee achi deemee viidiyoo walii waraabee gaafataa fi ture. Kanaaf piliis namni rabbii sodaatan yaa Oromooti. Ani irreecha dhanne kaleessa garuu achi dhaabadhee sooyyee fa'aa waadaa galeef. Oromoon irreeffatuudhaaf dhuftee keessattuu warri Dubaay biyya guddatti kana keessa taa'ee namni bilbila namaa fudhatee galu abadan hin jiru. Dogongora namni yoo lafa arge garuu yeroo sana eenyu waan hin beekneef fuudhee galee yoo bilbilan abbaa hin geessaaf jedhuu danda'a namni. Garuu fudhatee nyaatuudhaaf jecha Oromoon ilaalcha xiqqaa akkanaallee qabdu saba kabajamaadha. Uummanni irreechaa wal ga'e ammoo aadaa duudhaa keenya agarsiifanna jedhanii waan achi wal ga'aniif bilbila namaa namni argitan piliis mucattiin barattuudha. Dookumentiilee garaagaraa qabdi onlaayinii ittiin baratti faayila gurguddaa jireenya isii miidhuu danda'u keessaa waan qabduuf. Isiidhaaf irreechi wanni amantiis ta'uu danda'a. Kaameraan hin jiru. Okay. Kanaafuu maal abbaa keetii bageetta eegante si haa baqattu wasu laapxa. Ani kilkitti maba ani wallahi namni akka alwana barasee namni baay'ee beeku malee dhiisa. Wallahi makka nama barasuu hin jiru. La ilaha illallah. Rabbi jana baqasuu hin jiru. Kanaaf please namni bakka irreechaa sanitti
bilbila san argitan deebisaa fi gama yaada kennaati yoo deebinu ammoo this is new generation jedhama Oromoon amma jiru kun. Not new generation. Bad generation. New maybe Ganano. Black generation is coming. Yeah, blood is coming. In Dr. This one black ready. Oromo Kobe generation, new generation fake no. This generation is very I'm also surprised no. I'm also Wallahi azim የጥቁር ቆንጆ የቅመም ቁርንፍድ ኦሮሞ ሲገለ ዱቢሬ ፎቴ ተቆራ ዋድበዳ ዱባይ ዋን ዱፍቴ ኮር ጀደን ባገ ዱባይ ዱፍቴ ገኒዬ ገኒ ኦሮ ቃሊቴን ዌልካም ቱ ዱባይ ያው ከጀሰ ሊቦዳ ለው ተየቻ ሰበምንለ ዱባይ በየሆጂቲ ገኒ ፊዳ ሸርት ወራ ገኒ አፍደ ቆይ ገኒ አምጦ ፊዳ ያው ዱፍቴ ፍራው ገኒ ፊዳ ሸርት ወራ ባገ ነጋም በየ ዱባይ ዱፍቴ ገኒ ነከ ዱፍቴን من إجازة كبتين تين أكنما هنكدن إقامة نادل سيسانجن كنا نقول أنجن هوجي متى إسي أوهته شوبي ونا بنته من مكيس تيته شرو بربري بايزه نمني don't ask me نمني شرو بربادن namni barbaadan uffata illee gurgurtiisa namni uffata barbaadan Dubaay keessa namni jirta shiita garagaraa abaayaa garagaraa iddoo isin barbaadan namni barbaadan ganni oroo dubbisa karaa onlaayinii qofaan uffata jaalatan shiroo qibaatii garagaraa ka dibata rifeensaa illee waan garagaraa waan iddoo waan gurgurattu kosmootiksii fuulaa fa'aallee qabdi namni barbaadan ganni qunnamaanii ganni oroo dubbisa kabira demochu wannan isaan dhaamu ganaa jechuuti ganniidha shoppii banne suuqii bannee fi shoppii bannee morka isaaniiti lannasu lik ganni ji'a takka lama keessa yoo isin suuqii puunu jedha laal yoo isin suuqii bannee fi Dubaayin keessatti kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota kennaa kun suuqii ganni Oromooti jennee yoo akka iji keessatti argitu hin eebbisiisin Dubaay miti kanaaf Dubaay dhufuu isiitiin itti gammaddi malee dalagatti akka ittiin qaanfattu nullee ittiin qaanfannu obboleetti ittiin jaalannuudha kabajjinuudha ammallee karaa onlaayiniitiin warri waan garagaraa barbaadan waan isin tajaajiloota isin kennitu kamiyyuu gara tiktokii isiisin baay'ee kun 600 shii takattaa hin yaallatu ko nama kuma 600 qabdi nama kuma 50 fooloo namni godhuu hin wallaahi yeroo tokko tokko milkii Oromoontu adada ati guddattu diin illee si baay'ata deema. Ammallee waan no dhaamsar si dhaam. Ammati ganni waa dhaamsar si fakkaata miti laa wallaahi hin jabeessan. በጣም namni gaaf sitti duulee jedhe በጣም sitti tola anamma sonaa rabsan ደስ ይለኛል እንደውም ጋፍ ላይ እንጫላ ጋፍ ላይ rabsan እንደለገበ صح ሞርከቴ እነሱን ለማሸነፍ ጥላትን ለማሸነፍ ማተና ቀን ነው ምሳ ማተና ቀን ነመ ጋፍት ዱልቴ ጉዲት ገኛ ማቦር ጉደት ጠላፈንት ማሰላም ብራኩት ምቀኛ እንጀል ደምቴ ኦዶሲ ወሊ ላይ ጅርቱ ገራ ካን ካሜራ ዞር ሲፍቱ ሀቢብቲ ሲብራ ጉቴ ጅርት ትክክል አይደለም ኦኬ Kanaafiyyuu yaa Oromoo isinii gabaabsina ka qaldiidha. Wallaahi waan hin fakkaanne, waan hin bareenne, waan akka Oromootitti illee nama saalfachiisu, waan akka sabaatitti illee nama qaanfachiisu, waan warri soddaallee yeroo mara nu kolfu, waan namni intini gaallaa minaamini uummata akkasii, uummata gowwaa, uummata maaliidha akka namni nu arrabsu waan godhu keessaa tokko wallaahi billaahi gocha isin walirra hojjetan kanaadha. Keessattuu waan akka amma ganni irratti isin hojjettanii kun gochoonni akkanaa kun Oromoo ka tuffachiisu ka arrabsiisu ka abbaan barbaade akka dhufu barbaade Oromoo irra balaqqatamu ka godhu gocha isin hojjettan kan sababni illee mi'a akkamitti mooraalii akkamiitiin sammuu akkamiitiin ilaalcha akkamiitiin Oromoo waliin irreeffatee oolee malkaa tokko waliin oolee mana nyaataa tokko keessa waliin nyaatee waliin sirbee waliin taphatee achi booda suuraa hin taane viidiyoo hin taane poost wal godhee ajandaa wal godhata. Haa! Ish! Oromoon akkana wal gootu Ormi maal akkasii godhu barbaadda? Ormi akka isin kabaju barbaadda? Sabni biroo akka isin jaalatu akka isin faarsu barbaadda? Yoo isin tokkummaa qabaattan, yoo isin wal jaalattan, yoo isin walirra dhaabattan namni illee isin jaalata, namni illee isin kabaja. Yoo isin ofii wal cabsitanii fi wal xiqqeessitan garuu namni illee miilaan isin irra deema. Isin galee kanaaf bakka mudiin nafaan hin arraamadina waan orma biratti illee nu tuffachiisu hin hojjetina obboleessa keessan obboleettii teessaniif hamilee ta'aa malee
hamilee namaa hin cabsina qalbii obboleessa tokko cabsu caali wanti nama dabbaruuf wanti nama jibbisiisu hin jiru obboleessa kan kee tokko hamilee obboleettii takka hamilee isii ol fuudhuu fi bira dhaabattee jajjabeessu caala immoo namummaa fi beekumsi hin jiru kanaaf ilaalcha gadhummaa fi ilaalcha dhiphaa akkanaa kana keessaa baha amma gama Dr. Ifnaan Herbal Kaampaaniitti deebina ayaw as keessa eegi jiraanne asitti illee promooshinii dalaguun dirqama waan ta'eef obboleewwan kiyyaa warroonni qoricha garaagaraa barbaadan maal fa'a meeqa harmaa qabdani harma ka guddisu Harma ciise fa kaasu jira. ta'u inji Wallahi. akkam godha Kan waan